karoora qabanne waa hunda kana caala amma barana akkanatti hojjennee bara dhufuttu kana caala hojjennee meeshaa ka itti gurgurru gara biraa goone asitti amma bootaan mijoo miti gara biraa wanna goone ka itti gurgurruu fi ka meeshaa itti hojjennu isaaf bara 2015 kana keessa yaa bajaajiin hojjechaa ture bara dhuftu kana keessa immoo yoo waaqayyoon gargaara amma bara kana keessa bitta challenge baay'een illee ture challenge kana keessa dabarree waaqa wajjiniin gara bara dhufus immoo bajaajii hojjechaa garuu akka bajaajii irraan immoo gara daldala addaattis illee daldala gara biraattis illee darbuun barbaada. Karoorri koo gara xiqqaarraa gara guddaatti gara makiinatti darbu wanna akkasii gara ofii kee qabeenya dhuunfaa kootti godhachuu bajaajuma kana bajaaja namaa kana gara bajaaja kootti jijjiiruu. Kaayyoon kiyyees immoo barumsa ittuma jettee ittiin of barsiisee barumsa kiyya ittiin xumuree jijjiirama gara biraatti ittiin darbuuf kaayyoon kiyya jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf barreeffamaan hin qabu. Garuu kaayyoon kiyya inni tokkoffaan akkuma isin jedhe barumsa. Hojiin jiraata 800 nan argadha. 800 keessaan qubee 200 nan darbadha. Kaan immoo kayaa'u kiisuma kiyyan ol kaawwadha. Baasii kanan baasu immoo guyyaatti akkama baase qarshii 200 600 nan ol kaawwadha jechuudha. Hojii kanarraa gara hojii makiinaa oofuu wantoota akkasii guddina hedduu jechuudha. Isaanitti darbuun barbaada. Garuu immoo kayaa'u namni hin karoorsa malee kan itti namaa guutu waaqayyo. Duraan kada gadab asaasaan jiraayu. Manallee bootaalleen qabaayee isa gurguree karaa Adaamaa seenuuf barbaadu maatii kiyya qabee san karoora baasee naa milkaa'ee jira. Biteetillee Adaamaa seenee amma gaariin nuruu በጣም እና bara dhufuufillee Adaamaa keessallee hojii adda addaa qabeetillee maatii kiyyallee ijoollee kiyyallee tamaarsiseetillee anillee biyya kiyyaaf haga humna kiyya dalaguuf. Karoorri kiyya fedha rabbiitiin rabbiin haa gargaaru jireenya adda addaa gurguddaa agartee waan nallee fayyadu waan hawaasa kiyyallee fayyadu dalaga jedheetiin yaadaa jira. Karoora jechuun immoo akka dubbataatti immoo karoora guddina boruutii fi karoora qabaatte garuu boruun guddata waan jedhanii dubbatan isaaf nan dhagaa garuu yeroo dubbatan. Kophee kan qulqullisee birrii ol ka'ee tanan iddoo kanaa ka'a jee tanan karoorsee. Karoora jechuun anaa fi haala jiruuf jireenya ilmi namaa tokko ittiin socho'u jechuudha. Karoora tokko malee ilmi namaa tokko socho'uun baay'ee ulfaataadha. Jiruu namaatiifis ta'ee waan tokko dalagachuudhaaf karoorri barbaachisaadha. Murteessaadhas. Haala kamiin bara 2015 kana keessa isa kamtu kisaaraan irraan ga'e yookaan isa kamtu immoo galii dadhabaa qaba jennee as keessatti addaan baafannee qabna. Isa kana keessa immoo isa kan haala kamiin fooyyessee itti deemuu danda'a yaada jedhu. Isa biraa immoo karoora bara 2016 kana keessatti haala kamiin gara immoo ooruu deemnee waan kana oomishni ofii keenya oomishuu yaallee fiduudhaaf gara magaalaa kanaa itti finnee waagaa yookaan immoo gatii kana tasgabbeessuu kana keessatti illee haala san xiqqoo karoorri jira rabbii waliin akkasumatti deemaa irra jechuudha. Karoorri jechuun jireenya ilma namaatiif bu'uuraa karoora malee namni karoora nan qaba. Karoora malee namni socho'u. Karoora jechuun wantoota hojjetamurraa gama qusatamuu ta'e qusatamee kallattii baruu ittiin of jijjiiruu danda'a uummachuu jechuudha. Baajaajii kanarraa hojjedhee gabiinan guyyaarraa argadhu yookaan bu'aanan guyyaarraa argadhuun kuufadhee baajaajii luka kan sadii kanarraa gara biraatti of fooyyessuuf karooran qaba. Kanas ta'ee maasii kootiif fooyyessuuf karoora waan hin qabuuf hamma tokko waan argadheerraa qusadheetoo baajaajii kanarraa yookaan maatii kiyyas jijjiiruun barbaada jechuudha. Barree 405 yoo hojjedhe 406 balama ol kaadhee balama galii godheetan akkasumatti hin jiraadha. Ammaaf kanumatti hin jira fuulduraaf ammoo waan guddaa akka hojjedhuun barbaada. Kanumarraan kan arganne oluma qusannee booda gara bajaajii gara makiinaatti karoora akkasiitti deemna. Har'aaf ammoo xinnoo argannu sana keessaa waan birri 500 yoo arga 300 ol kaa'achaa waan akkasumattan fuuldurri kiyyaa ammoo ifaadha waan ta'eef gara waan guddaatti deemuudhaaf karoora akkasiin qaba.